السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّت السلامتات نجنّه وبليّن كيا كان كريستانا واقفتا وندي كيسنو يويا جنّه أركفونه حالا يرو جتّي حالي يرو خن وهنداو همتا جتّو وركنا بيجخيس ديمو جرو رماتي بيجخيس ديمو جرتو على إنسان جرينيا دب من سنجينيا وهندا همتا جتّو لا هدم توتا سجليته واحد دو همتا حالي يرو واحد دو كيسة همتا سنيفو isi wanni gootan invite share godha walii daddabarsaadha akkuma beekamu PP'n amala keenya barattee jirti gartee turbaanuma tokko iyyanii usanii shifeerrotii mitiiti ummata guutuu yoo fidne turbaan tokko iyyanna turbaan tokkooti jettee nu galmeessitee jirti ummata shorti memorii qaallichi nuun juusan ta'uu qabnu jechuudha. Ummata keenyaaf sagalee taana eega jenne sagaleen itti fufu qaba jechuudha. Sagaleen ta'uu qofa osoo hin taane harkaa fi miilaanis sammuunis deemuun dirqama jechuudha. Obboleeyyan keenya. Arraa Harargee lixaa keessatti guyyaa arraa kana namni dhumaa jira jechuudha. Shifeerrotii hanga san dubbanne nuti. Kadhoo isaan gatu jiran kadhoo isaan ukkaamsu jiran manni haalakkaa'u guyyaan haalakkaa'u malakul mooyitti Oromoo guuru jiru habiizii tahee jiru sigale haalakkaa'u jechuudha keessattuu ummata Harargee kana nama isaa dubbatu hayyuun amma fakkeenya Jaawar Mahammad Hoggii ka'ee dubbate dubbii gandummatti oofan laalame abaluun urraan tuqin maarreen urraan tuqin mitirkishoon ijateen maaliyyoon harka keenya miila keenya gurra keenya siin jala namni kun garuu nama mootummaan ichi kaayyattee gubbarraa ajaja fudhatee gartee waan gubbarraa itti dabarsan ummata rarraawwachuu jiru jechuudha gibiraan ajjeechaan buqqisuun koriidarii jee ummata diiguudhaan gosummaan gartee namicha ummata Oromoo kana tokkotti addaan bittinneessu jiru faarsee bulaan telefoona gaddachaasee horii kun sigale diinni Oromoo guddaan sheekotii manzaraa hawwisoo PP abbootii gadaa waan ifin jettu abbootii hudduutanii nan juun tana warra telefoona gaddachaasee horii kanaa jechuudha kanama sijjeessu si gubbadhaa dheessu baga duute baga ajjeefamte baga salphatte baga xiqqaatte baga gartee namummaan sirraa fuudhamte jee gartee warra telefoona gaddachaasee bineensa kana sidhaadheessu abbootii qabeenyaatiin mindeeyfamanii manni abbootii qabeenyaa kiraarraa kafala cuftisii Adaamaa tetteeysi abbootii qabeenyaa kiraarraa kafala sigale abbootii qabeenyaa nyaata isaanii danda'e jireenyan qaban fuudhanii ilmoon qaban gartee maatii bira ta'anii maatiin isaanii baadiyyaa jirti maatii kunuunsan hin qaban isaan telefoona gaddachaasanii guyyaa dheeraa Oromoo waliin naquudha jechuudha maaliin gosaan gandaan maaliin yoo hayyuun Oromoo tokko Wallagga keessaa gabbee dubbate Harargeen amma misooma irra jirti Harargeen maalirra jirti garuu Harargeen dhumurra jirti jechuudha namicha akka Khadiir Martuu hoffaa kana fa'a kaastaa'ee Jaawar Mahammad fa'aa xiqqeessu sigal kaastaa'ee ililililchu oggee Harargeen dhumte ililchu baga dhumtan jechuu yoo namni dhufee Oromoonni biroo nu gargaaree sagalee nuu ta'e nuu gosaan diigan kana nuu gandaan diigan kana Oromoonni biroo yoo dhufee wanni nuu ta'e si jala garree jirra nuti dubbiin nuu galtee jirti maaltu sii gale si jinni goda jinnitti si haa galchu dubbii maaltu sii gale wanni takka ta sii galte hin jirtu jechuudha wanni takka ta sii galte hin jirtu kijiba akka nama siyaasaa beekuu godhataas asirra tattaanii siyaasaan nuu galtee jira maarreen nuu wanni sii gale akkatti garaa kee qofa qallaba kee qofa safarattu qofa sii galee jechuudha
maqaa ummata kanaatiin si gale maqaa gartee harargummaatiin akkatti qallaba namarraa safaratu qofaa si gale malee nabooda ummanni kun maal ta'a nabooda gartee biyyattiin Soomaaliyaa ta'uu deemti amma namni reefa walirra dhaabbatu gosa kami qadu'ee siin jaan harargee keessatti ilma harargee qadu'ee ciisu reefa lafa gangalachuu jiru obboleeyyan kiyya waan nuti keessa jirruun beeytan isin Oromoonni naannoo biroo waan bineensi telefoona gaddachaasee abbootii qabeenyaatiin qallabamee gartee ummata Oromoo harargee adda diigu jiru kun daabloosiif ergamee waan ummanni kun nurra dalagu jiru nuu beekaa jechuudha. Oromoonni naannoo biroo waan kanan dhageeffatina akka wanni tun harargee bakka buutu akka wanni tun harargeen ergattee akka wanni tun nuti harargeen nuti ijoolleen harargee nuti maaleen harargee harreen siyaasal tulma haadharaawu sigal diinni harargee guddaan bineeyyii tanaa jechuudha bineeyyii garaa fi maleen beeyne ta'ozoo namni dhumuu horiidarii dhaadheessitu ta'ozoo namni dhumuu shiftaa gartee nama fixu dhaadheessitu ta'ozoo namni dhumuu nama sanii sagalee ta'uu gattiqqeessitu sigale meetun diina harargeeti moo ilmaan harargeeti naayim arra harargee lixaa keessa guyyaa arraa kana namni xiyyitiin dhumee ture takkarraan dubban isii waa'ee filannoo haasoyti waa'ee maalii haasoyti sigale kana waa'ee gartee qaama dubartii saalaa dubartii haasoyti kanaan ummata ajandaan burjaajeessiti jechuudha akka waan gaafiin sun bakka argatte akka waan ummanni sun deebiin deebiteef akka waan ummanni sun taaziyaan dheengadda ummanni dhume sun taaziyaan hin kaane joollee dhumte shifeerrotii gartee nama 35 ol kan awwaallanne kana ijji isaanii hin buruine qabrii keessatti qaamni isaanii jiidhaadha ammallee osoon joolleen sun ichi keessa jirtuuti jeneraalli gartee asirraa maarragii qabu shiftaadhaan dirra dhawaa keessatti osoon nurraa ajjeefamee jiruuti sigale abbichuun filannoo maaliin moo'e abbichuun mitirqishoon maaliin moo'e miiliyyoon moo'e sin jetti sigale maaliif ajandaa gartee immooshinii keessa si galchitee ajandaa kana si irraanfachiiftee sigale gartee Oromoon haasawuma torbaan tokkooti gatiin isin qabdu maaltu jira mi harargeen ganamuma iyyiti galgalan dubbattu mirqaan teessiin jedhani bara akkana jedhanii ta'anii si hamatan yaa ummata keenya sigale si gartee Oromoof Oromiyaa tana walitti hidhee waliif fayyisee qubee afaan Oromoo fidee aabaa hojaan tana fiddee gartee addunyaa guurshu jirtu tana hangan takka bineensi gartee joolleen barandaa tan wayyaaneen barandarraa guurte ilmaan barandaa sigala arrasi tuffattee si qabsaawaa kanan akkana jetti gantuuf galtuu si keessaa bitattee sigala abbootii garaa gartee kararra tarrifattee nuti harargeen misoomarra jirra nuti harargeen dalagachuu qabna sinjaa kun gartee hoffaan dhaabbatee doofaan gartee jireenya isaatu takkaa tartiiba godhateen beeyin qushaashittiin gartee takkaa jaarsa fiituu bulfatteen beeyin sigale hajaartii fiituu bulfateen beeyin sagal fuudhaan sigale asirra baheeti ka waan maqaa harargeetiin dhaadatutti hayyoota gartee sagalee ummata kanaa ta'u xiqqeessuu barbaadaa jechuudha abadan ganaa fadhiidoo gartee hagafi deebi'anii kabalaniif irraa dhoorkan jette Oromoon oggii mammaa sigale haga ifit maraataas ganaa wajji gad deebinee maraannee ummata keenyarraa hayyoota naannoo biroo gartee ummata Oromoo sagalee ummata keenyaa ta'urraa dhoorkina malee abadan ganaa akkana wajji yaa'uun hin dandamtu jechuudha harka walirra qaqqabnee maal walirra qaqqabnee sigale aboo ati abaluuf deebii kennita ati abaluuf deebii jechi gartee nama jeese kanaa jechuudha abaluun sun hangam takka ummata keenya diigaa jira hagam takka ummata keenya fixaa jira hagam takka ummata keenyaa fi ummata naannoo biroo garaa waliin madeessaa jira xiinxali si maraataas ta'u maraataa taanee deebifnaaf barataa ta'u barataa taanee deebifnaaf sigale wallaalaa ta'us wallaalaa taanee deebii kenninaafi jechuudha ummanni keenya eenyu akkasii dhimmamu sigale eenyu akkasii hadootu eenyu akka gaafa ati duute si wajji imimmaan haqatu arkitee jirta jechuudha
ashkaroonni gartee faarsee bulaan abbootii qabeenyaa hawwisoon piipii mee Qamar Yuusuf dabalatee dheengadda gartee faana nageenyaa jedhaniiti gartee dhiichisuu turan si gubbatti arra oggii balaansi buutu namni tokko sagalee siini ta'e mee nama tokko naayime ka gartee ilmaan shifeerrotii san dawwalee sabbaraa jeen lakkii ummata Harargee kanarra dhumaatiin ummata kanaan malu ummanni kun ummata gartee qabsaawee naannoo biroo caalaa qabsaa'e osoo Harargee qofa keessan nu buqqisanii bakka godaannee dhaynetti illee nu jala dhaqu jira jechuun sirni kun sigale ichin nu jala dhaqu jira jechuun already nuti waan nu keessa buusanii beeka akka nuti waliin dhageenye nu godhe gosaan gandaa maaliin Harargee adda diige karaa kaan ekonomiin cabse sigale sheekotii manzaraa tana bite abbootii hudduu tana gartee abbootii gadaa jechi naqate haadire sigale tajiidha nama tokko hin qabne warra dur irraa qabee akaakuu abaabuun isaanii nama gurguraa ture eenyuutu gartee warri isaanii nama gurgure jeeti gartee tokko tokkoon qoratee fideechirra naqa sigale ana madurallee isin himeetiin jira namni kutaa Oromiyaa keessa gaafa san duula isinarra bantanni beeytan gaafa na waa'ee beeraa Harargee bulchuu kana dubban namni tokko gaafa beera fidee hooggantuu sii godhe naasi sale siin jechuudha almaan haadhara'u isiniin galu isin hanga qololarraa baasanii isinitti himanitti nu gubanne nu gubdanii akka taanu wallaalle akka beera dha'u jiru kanattiin Harargee guutuu dha'u jira isiniin jechuu jira maal akkamitti isinitti himna mee akkamitti isinitti himna naa hime hay milishaa sirra jaareessi fitu jira dhumu jirta Harargee misooma Harargee maal irra jirti siyaasaan nu gal siyaasaa maaltu sii gala donqoroo afaan dheera maaltu sii gala telefoona asii gad deebiseeti gartee akka waan siyaasaan galtee fi asirra deemee hobobsa karee ummanni keenya waan akkanaa jala yaatanii yoo isin gartee waan akkanaatii jecha ganaa hayyoota naannoo biroollee Oromoota naannoo biroollee tuuta wallaahi isiniis isaanuma wajji isin dhiifnee afaan keenya qabannaa jechuudha wanni asirraa iyyinuuf dalagaa teenya dhiifnee isin dammaysuufi jechuudha sirna kana bineensi telefoona gaddachaasee horii kunii fi sakkaree iyyaan sigale sakkaree iyyaan gartee Awurooppaa keessaa diraaga quufee iyyu kun sirna kana nu caalaan beeku gaafa inni sakkaree jaawar jee iyyu nuti sirna kana keessa dalagu jirra sigala faarsee bulaa fi sakkaree iyyaa dhageeffattanii gartee abbootii qabeenya mataa fi tiifachuudhaaf yoo mootummaan kunaan gorraa ka'e qabeenyi kiyya kunna harkaa bu'aa akkaan ta'ee citee ummata kana adda diigee gartee sigale baay'ata baasee faarsee bulaa kana baasee sakkaree iyya baasee hawwisoo piippii tana baasee qabeenya kiyya tiifachuun qabajee warra qabeenya fiitiif qabsaa'u jiru qabsaawaa kiyya jee profaayilirra naa kaatee deema sigale joolleen sun osoo maal godhuu deemtuuti dhumte shifeerrotiin sun mee shifeerrotiin sun osoo maal godhuu deemtuu dhumte osoo ilmaan guddifachuu deemtu osoo misooma godhuu deemtu osoo gibira mootummaa kafaluu deemtu dalagattee saniif dhumtee bar akkamiin yaaddan isin akkamiin yaaddan akkamiin namni nama sagalee namaa ta'u dubbata ummatan ajjeesinaa ummatan zarafinaa ummatan fixinaa jechaa jira siyaasa irra dalaguu deema maal sirra dalaga naman fixiniis siyaasaa naman hatiniis siyaasaa naman buqqisiniis siyaasaa naman gudeediniis siyaasaa mee naa himi siyaasuma maal sirra dalagan mee naa himi sigal siyaasaan nu galtee jirti maarreen nu galte maaltu sii gala galaa malee rabbi si haa galchu addunyaarra hay meedhiini obboleessa keeti shifeertichi jiraan dhiqatee nyaatee dhugee ilmoo isaa dhungatee
نجات ربي نجا ناقل شو جي منابع ريفي سايس بالتي جل تيسوسون تقول ليش ندكم سوادي أنا سو قرتي جاور الرادو بتو سيركم سا قال لي جبل بولشة هررجع لتاي فينجوسن كان جاور الرادو بتو سن ترسي ركم سا سيقل جولة قرتي دلقت شوراف مسوم بيا قدي شوراف بيابات تبييتات تنوما ستين دقيقة أبين ينقبضها أنغوس ينقبضوا وانسي قلبسي سفر تنقبضها ساسواي سيقل أتخسدروا أي فجاورهم مالف هجي فرشوا سيبتن جاور ستيمان هجي جما سيبتن جاور ستيمان هجي خرا مناصر راخفلن جاور ستيمان سيقل أتبقى وني أتلال اسم وني إني برئيسون دينو دينة سياسة تجيرم سيقل وني إني دبتون دي سياسة جيرم أبوك أنفدا يرو أما تنتي هيوت أورمو خيسا نمني كجاور محمد هرر جد أبتة يجو جرون جرو هالكني قويا أسو عرب سمو أسو تكيفمو أسو نفهم بلغو خيخان عن الرتة كيفتو سيقل هالكني قويا أبتة سي يجو جرو بانكو نمني نمن غلطهم فني ربي غلطهم سيقل سنيفو من خينيا دميتني توكما خيسن جبي فتني نمي سني يجو نمي سني بوهو تيناد أبتشو يروني سأما يواتين فالمتي واتك أماتين سراد أبتن جرتو أماتين غنادة سنجيتين جرا غنا سفتو تان غنا أبيا ما يوم سفته سيله يوم سفت غنا غرتي أكا غرتي أتي أبم تتسي أبم سيسو تاجي أماتين غناد تنافو من خيني إفكو بيسو كباجي سيقل هاي مال تنبو ينبا خيسا ولا خيسا تنا مهررقي خدشي قوبتي دقاني فتن إلو أبا بورا خيسا تهررقي قوبتي فتن قجي خيسا تيچن دقاني فتن هررقي خيسا تكسي فتن إجلان سوملي نتولو كاسا قبا خنا دوفا بيرا نرخاني بيرا خنا قلقلا غنما فرشوكو فني دواني بيري قرتي نبي ربي دي سنيتي نبي نساني أبي جيجو سيقل دلوتا أبا قدا جاني قرتي خنادا خنرا شكرر رخو تخم بيساني قلچن دبرا جلنا كاني هلكني قويا دبرا خنا دوا إراو كبان قبو جيجو وانا اتياسو يتوتانا أكا بريك نيوس الدقي فتاي سيقل أبوتي كبينيا تنا تيجاتو ورّ دينيسيو يسي يوني في سرنا خنجي رمي أكا ودو دوان وان بيتو في جتشا هالكني قويا أكا سرنا خنجي رمي قرتي سرنا خنجلا دستي تنجلا ونرغوتي جتشو وكوتي تنجلا قرآن أكا غاري شدي جتشو جيغل غافا نتلا فاقاني جمان كون أكنا توتا يا هررجع كنا توتا يا هررجع ميتركشوا هنگازان إيه دبّيت هجاب جيو زبر وسوغابا سنگاسا متا خيسا دواني نمني به درو ديچسو إسين نما إسين وجه إيسان نعم جي مالف بننسى تلفون متا قد أوري وخواتك خيسا جر خبكر رادو فين بين خبكت ديمون بين خنقرتي أبو سقلين وطا يا ماري خينيا سقلين وطا خسقلي سيتي مال قوتي خسقلي سيتي مرقسا خبتشيفتي وان إني رسقلي سيتي ودقي فتي تقوم ما خي جبي فتي سيقلي سنيفو ومن خينيا دمكي يو أتي دميتي قرتي مرقا خيم فالمني نمني توكو خسيف المنجرو جيجو نمني توكو خسيف المنجرو جيجو سيقل أبي لو خلمك أبلال سيفينم لو يتتك أوروميا خيستو هررجي بكين الرواقو لما فان عربي مريت إيران هاقلتون تو شابسيتي جرتي جيجو تكيتي هفتيو آتي في الراج شابسيتي دابلوس كان بكا في الراج تقولوا بعد أما تو أكرمت إيجيتا دوماتين تيتفوتي أرى دوماتين شفيرة خنا ربهم ديوان جولين فوتو خافتيف أركمتي نما ميقاتو أما يرون أنا سوجرو خنا تيكو مجرى نما ميقاتو مجرى يرون أنا سوجرو خنا
nama meeqa milishaan qacam godhee qaxaaqatu jira. Saniifu ummanni keenya sigale dhaabbadhaa iflaalaa waan namni isiniin juusu dhageeffadha. Itti aansuudhaan gartee diraamaa Arsii keessatti deemuu jira. Obboleeyyan kiyya dhumaatiin namaa mana amantii keessaahu baay'ee nama wanta godha nama gaddisiisa. Warroota lubbuu dhume lubbuun isaanii baate rabbi lubbuu isaanii haa maaru. Waan kana gartee namichi waan kana waan dalageef sirri beeytanii jedhu. Ani isinitti himu. Mee barruuti ya ol haadha alaala. Humnati haa abiyyi yaameeti. Waajjira sayyaamee leenjisee gadhiisee. Mana farshoo keessa dhaqaa abiyyi malee filannoon hin jirtu. Mana fuudhaa keessa dhaqaa, mana cidhaa keessa dhaqaa, bakkayyuu dhaqaa, mana boohaa keessa dhaqaa, mana gartee hunda keessa deemaa jee baay'ata baasee fi humnati haa leenjisee gadhiisee jeetiin isinii hime. Yaa obboleeyyan. Namichi gartee haa gartee durattuu Oromoo irratti filima wayyaanee wajji dalaguu ture. Waan sensatiivii beeka. Waan sirri nama wali buusaa beeka. Wanni inni waan kana godheef waraana bilisummaa Oromootu labsiisan labse. Amaaraan gartee kun olaala amantiif isin jibbanii namoota gartee amantii ortodoksii kana hordofu amantii tanaaf isin jibbanii. Arsii keessa maaliif taate wanni kun? Arsii majoritiin isii muslimaa jechuudha. Asiin sheekotiin manzaraa yaa Rabbi nuu tursiisi, yaa Rabbi baarree nuu godhi, kursii jala nuu qabi jetti. Ichiin ammoo muslimaa isin fitu jira ortodoksii amantii muslima irratti diina horu jira jechuudha. Amantii muslima irratti filimaan diina horu jira jechuudha. Ummanni kun gaafa wayyaaneen biyya bulchitumaa waliin fitinnaa himi. Ummata jaarraa tokko oliif waliin jiraatee wal dandahee ummanni amantii walitti hin buune, ummanni amantii walitti hin buufne yoo jiraate ummata Itoophiyaati. Keessattuu ummata Oromoo. Sigel. Oromoon bar asiin qabsaawaan kiristaanni ortodoksiin badoo dachaasa asiin taa'eeti. Leencolotaa kapheentee asiin taa'ee jaarraa abbaa gadaa ka muslimaa asiin idduu taa'ee akkasin loluu turte bar Oromoo. Beeyta akkasi. Ummata akkasiitii bar. Nuti ilmaan ummata saniitii bar. Mee akkamitti walitti nu buusa amantiin akkami walitti buuname? Abbootiin teenya sunuu amantii walitti hin buune jechuudha. Arra maaliif wanni kun eega namichi kun qabate maaliif kaate? Waay if gaafadhume mee atummaan if gaafadhu. Warra xiyyitii dhawusan keessa shaneen kunoo shaneen jedhan. Jaaniiti lallabaa waa xiyyitii dhawuu turanii jechuudha. Maaltu waan kana duuba jiraa? Maaltu waan kana duuba jiraa? Gaqqabii laali. Yoo ati gaqqabdeen laalle inni filima sirratti dalagataa jechuudha. Oromoon takkaa Taaddasaa Birruu ka ortodoksiidhaa Harargee dhaqe muslima bira. Baaroo Kumsaa Leencolotaa ijoolleen teenya Galaasaa Jilboo kagartee amantiin isaa peenteeti ijoolleen muslimaa asirra baadhattee kun ibidda dura taa'ee khitifee akkasitti dhiiga namarra deemaa Magdashoo naqanii jechuudha. Nuti ilmaan amantii wal dhabuu miti. Miskiina waliin ficcisiisii yaa daabloos sheeyxaanticha. Oromoon nama amantii wal dhabuu miti. Oromoon nama gosaa wal dhabuu mi gandaa wal dhabuu miti. Already gandummaa fi gosummaa nu keessa nayitee dafnee garree iyyinee dafnee waan Harargee keessa dalaguu kaate Harargee Soomaaliyaa godhuu kaate Harargee akka Soomaaliyaatti gartee dhukkee adda godhuu kaate hin taane jenneeti
adda dhaabne jechuudha. Ta'amantiitis abbootii gandaa jira, hayyuu jira, beekaa jira. Arsiin gartee nama jabaa qabdi, hayyuu qabdi, beekaa qabdi. Waan kana dafaa bakka irraa kaate ni beeytanii waan kana dhaamsa. Wanni kun deddeebitee dhaamsa. Waan kana wanni dalagu jiru deeninnatii dalagu jira. Sigale. Dhukaasni kan dhagaamu beekaa raayyaa ittisaa osoo harka keessaa qabaachuu baatanii raayyaa ittisaati fidanii gartee bakka san qubsiisanii jechuudha. Sigale. Maaliif ortodoksummarra maran? Obboleeyyan keenya kana wali buusuu deemanii jechuudha. Wali buusuu deemanii jechuudha. Filima kana sirraa barree jira. Gaafa Hacaaluun du'e waan takkaan isin yaadachiisa. Hawwaansa waan hin keessa beekuuf jecha. Gaafa Hacaaluun du'e Shaashamanne moo Amboo gubate. Amma namni gartee deeggartoota Jaawarii gubee, Maarree gubee, Mitirgishoo gubee jaa. Filima ajaa'ibaa dalagamee jechuudha. Qeeroo dha'uudhaaf, cabsuudhaaf, deeggartoota Jaawar kana haxaa'uudhaaf wanni sun dalagamtee jechuudha. Arraa same thing. Sigale. Arraas filimuma akkasii dalagamuu deemaa jechuudha. Saniifuu uummanni keenya dhaabbatee waan kana hatattamaan waan kana dhaabsisuun yeroon dirqamaa jechuudha. Oromoon tujjaara. Amantiin guutuun teenya. Muslimni keenya, ortodoksiin teenya, namni gartee amantii raan Oromoon amantiirraa rakkoon qabnu. Amantiin takkaa wal qoonneen beeku. Bineensa gartee barandarra dhalate kararraa deemuun beekne gartee wayyaaneen kararraa fuutee xirraafii nyaachisaa gartee afaan Oromoo keessa waan guddateef afaan Oromoo baratee Oromoo waliin naqu jiru kanaatu aadaa fi waan Oromoo hunda gara laafina Oromoo hunda waan beekuuf Oromoo walitti oofuu deemaa jechuudha. Haga nuti asirra jirru abadan gartee Oromoo waliin loltu jechuudha. Abadan Oromoo waliin loltu. Saniifuu beeytotaa fi hayyoonni waan kana dafaa dhaabaa. Beeytotaa fi hayyoota Kaadireef Kaabinee Sheekutii Manzaraan baanan. Beeytotaa fi hayyoota warra muka jala tattaa'usan. Warra ooyiruu fi oollatee gartee hurkaasaa nyaatu san. Sani kaniin hambaa. Kaadiree gartee dabbaa dubra dura qopheessanii heltan Kaadiree heltan hin baanu. Sheekutii Manzaraa ta'e heltan hin baanu. So taratanumaaniin bira kutaa itti aansuudhaan filannoon geggeeffamte waan takkaan jala muree har'a isinii hima. Viidiyoo tiyyatana guyyaa badii hin qabne qabadha. Daawwit Ibsaa gaheen inni siyaasaa keessa qabu arran raawwattee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shayxaana guddaatu Oromoo keessaa buqqe. Riqicha guddaa Oromoon akka walitti hin baane, Oromoon akka walitti hin baane, Oromoo qabaa tureetu Oromoo keessaa buqqe. Buqqee jechuudha. Tokkummaa tanaatti tuqamaa fi cal jechuu turre malee waan namichi kun dalaguu ture, waan jaarsi ija Chaayinaa kun Oromoo iddoo dalaguu ture ajab jetta. Seenaa takkaan si hima. Muhammad Morsi Rabbi rahmataa godhuu fi Sayyidina Muhammad Morsi pirezidaantiin Ijiptii Abdel Fattah al-Sisi kana isaa guddisee jechuudha. Godheeti aangoo irraa fudhatee arra pirezidaantiin Ijiptii Abdel Fattah al-Sisi marroo dirribaa nama na gubbaa taa'u kanaa Daawwit Ibsaa guddisee jechuudha. Is over. Abaa'oo wanti fudhatee jira. Marroo dirribaa fudhatee jira. Kanaa booda warrichi keessa jiru ministeera wayii yoo tokko kennanii malee irra guddaa arran garre. Bakka isaan dorgoman hundatti 0-0-0 wanta narraahimi yaazoo kabbabaa hunda 0 fidee bar. Tokkoon isaaniin dabarree jechuuf filmaataan. Garuu boodarra walii qabee wanta ni kennaafi Daawwit Ibsaa garuu miliyoona 30 ol fudhate. Abiyyi Masaraa yaamee haasoysiiseeti. Marroon naafii siifilleen tolu
ati aangoo siifin kenna ijoollee gadhiifadhu oofi je'eeni itti taphatee jechuudha. Fakkeessee galaasee fi jechuudha. Jaarsa kana asirraatti iyyuu turre ni yaadattani. Taa'i Daawit mararallee suutuma deemu jira yaa Daawit taa'i Rabbi sodaadhu jenneeti itti waywaachuu turre. Itti fakkeessaniiti itti galchee jira. Is over. Daawit ibsaa ganaa siyaasaa Oromoo keessatti is over. Qabaddu hoomaanan siin jedha. Innimma bakka galaasaa jilboo sanitti awwaalanitti haana awwaalanii jeeti sanduuqa saayizii bituuf hunda sheeyxaantichi qaama Daawit ibsaa miitiree jira. Sanduuqa bituuf hunda gana nam tokkoon gaafatu sanduuqa awwaalchaa jechuudha. Marroon amma gartee siyaasaan hin jirtu maal hin jirtu Ijiptii jeneraalaatu suufa uffatee gabbee biyya bulchu jira jechuudha. Gaafa dubbiin dhuftee marruma ati imma jettu kanaatu suufa uffatee as bahaa jechuudha. Suufa uffatee as bahaa. Daawit ibsaa salaamtaadhaan hanga dandeessu Oromollee diidu abaa hojaan tana qabdee asiin nu eeyde galatoomi nagayaan si geggeessine siyaasaa Oromoo keessa. Gana isaa fi warri isa jala yaa'ulleen over gana akka diinan laalamanii. Maaliif warra gartee namicha kan akka maandeeta arkatu alaabaa Oromoo tana ol qabee fakkeessee namni sawaanii jira jee namni nuu qalbi nama hedduu qalbisee bar gara laafee isaanii Oromoon. Alaabaan Oromoo chi ol qabamtee jenneeti akka sheekka abbutaa kuni miskiinaa bigalee dhiichisaa turree kunoo zeeroon baay'ise warra alaabaa ol qabe san hunda amma takka takkaan guuruu ta'a. Akkuma warra sanyii wajji galee warra jaal sanyii wajji galee waan godhu jiru isinii ani May wanti 14 isinii barreesse 14tti OMN irra gabaasaa jira dhaqaalaala waan hin May 14tti isinii barreesse. Warra sanyii wajji galee takka takkaan funaananii guuru jire hidhaan naqu jiranii jechuudha guutuu isaanii. Maaliif itti fayyadaman isaas ganaa isaan hin barbaachisu. Warra Daawit kana warra ori'uu ture haasawa isaanii hunda waan isaan haasawa rikoordii godhatanii jiranii takkuma takkaan itti ol guuraa jechuudha. Saniifu waan dalaydeef galatoomi teenkuu si galatoonfanne bakka siyaasaa Oromoo keessa geggeeffamte marroo dirriba baga gammadde. Hayyu duree ABO'dha jalmarroo dirriba sheekkaa butaa salaamtaa seefannee jira. Baga gammadde. Congratulations. Obsaan gartee akkana siila goromsaa dhugaa osoo ololli sirra deemu osoo gartee maraataa fi maraattuun biyya alaa tanaa daawunisteerii kun jimaa kuufee kun farshoo kuufee sirratti ololu caccabsitee ABO fudhattee jirta baga gammaddee jechuudha. So akkam jettan akkasuma himi is over. ABO fudhattee jira. Marroo dirriba ABO fudhattee jira. Tuwaan wal nama gaafachiisu miti. Eegale manguddoo teenya takka Rabbi obsaa kennuuf taasii halkanii guyyaa footoo Daawit ibsaa akka Jesus Christ gartee kiristaanni mana kaayyatutti footoo Daawit mana kaayyattee tetteessu takka Rabbi jajjabinaa kennuufi fudhatee jira. Haa galatoomanii itti aansuudhaan fiixa xumura waboon injifannoodhaan duula geggeessu xumuree jira. Waan hin eeggamin bakakkaatti buuse. Milishaa fi gartee raayyaa ittisaatii fi maal kajaamu kana akka wanti kana waliin maree jechuudha Oromiyaa keessa. Waboon dhabamsiifnee hin jirtu marroon baqatee kunoo Suudaan seenee kun Yugaandaa seenee jaa kun Keeniyaa seenee jaa eeysaa dhufee diina marrachiisee marroo marrachiisaa diina eeysaa dhufee diina marrachiisee walii qabeetuma dhuggode. Amma gartee warri olola sanirraa marroo faarraa haara qabu bar marroon akkanatti kunoo mara marii maalii jaarratanii zammanee kaasee fi gartee TPLF fi maalii wajjin jaarratanii baga jaarratan haa jaarratan. Abiyyi bar Daani'el Kibrati wajji jaarrateen nu fixu jira bar. Daani'el Kibrati fi zammanee kaasee maaltu aladda godha.
bar warra gartee aadaa Minilik nurra deebisuu deemu maarre aadaan Minilik nama Abiyyi caalaa dhaadheessu jira seenaa Minilik lola Minilik kan nuti dur irraanfanne sigal beera Minilik dur gudeedee hunda nutti himaan jiru gootummaa isaatiin beera akka gudeedee jiru eenyuutu seenaa Minilik himu jira Abiyyi caalaa namni Minilik ol kaasee dhaabee sigal akka sheekaa butaa hundi akka dhaqee abba Minilik ziyaaru eenyu haala mijjeesse Abiyyi jechuun marroo miti sigal Abiyyi jechuun eenyu ol namni Abiyyi irra namni Minilik dhaadheessin jiru Minilik mataan isaa akka Abiyyi isa dhaadheessitti hin dhaadheessine waboon abba barbaadee wajji waltahee bineensuma kana Oromoorraa buqqisu waa takka waan diyaaspooraan siyaasa kana gurra kanatti hin qicatin marroo diasporaan ergamtuudha gartee warra gartee sabboonummaa kijiba qolola sabboonummaa uffatanii keeysi isaanii bilziqinnaadha jechuudha keeysi isaanii bilziqinnaadha jechuudha saniifuu kana tokkollee dhageeffatini mariin jaansu yoo jiraachuu baattillee dhugoomsa as nu baasa isin jala hiriirree jirra jechuudha mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchanii waboon ciminni isaanumaatu fannoo Abiyyi jaarrate harkaa fudhachuu jechuun beeku dubbii fooyyee miti dhugaan isinii himan marroo fannoo Abiyyi gartee haga jijjigatti lolchiifadha jee fannoon gartee ya qurraatu noo ya maarree noo jee akkasitti ittiin dhaadatee maraatu san waboon harkaa fudhachuu jechuun nama kanaa qabaachuutti ani hedduun gammada wallahi nagaan naa jiraadha